Guyyaan injifannoo 82ffaan magaalaa Finfinnee Addabaabaayii 4 kiilootti sirnoota gargaraan kabajamee jira. Saganticha irratti kutaaleen hawaasaa gargaraa kan argaman yoo ta'u, ergaawwan tokkummaa fi jaalala biyyaa cimsan irratti darbaniitii jiru. Pirezidaantiin Waldaa Gootota Durii Itoophiyaa Liji Daani'el Jootee Masfan gootonni abbootiin aarsaa kan kaffalan tokkummaa biyyaaf ta'uu yeroon waldichi ayyaanicha waggaa waggaan sababni kabajuuf dhaloonni hojiiwwan misoomaa Itoophiyaa ol qaban irratti akka hirmaataniif ta'uu dubbataniiru. የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር እነዚህን የድል በዓሎች በየጊዜው የምናከብረው ወልዳን ጎቶታ ዱሪ ጉዮታ እንጅፈኖ ወጋ ወጋን ከንከበጅኑፍ ሁምኖታ የሮ ሰነቲ ኑዌረን ጣሊያኒስ ተኤ ብዮታ አውሮፓ ብሮ ያዳቺሱፍ ምቲ ዳሎኒ ሃራን ኢትዮጵያ ቱርሲሱፍ ኤቦፍ ጋቸና ካሱ ኢሳቲን ደበለተቲ hojiiwwan misoomaa Itoophiyaa ol qaban keessatti akka hirmaatuufi gootonni abbootiin durii gootummaa fi jabina agarsiisaniin dhaloonni ammaa morma isaa ol qabee akka deemuuf dandeessaniiru kan jedhan immoo raayyaa ittisa biyyaatti daayirektara ijaarsa xiinsammuu meejor jeneraal እንዳልካቸው ወልደ ኪዳንidha. ጀግኖች አርበኞቻችን ባሳዩት ጽናት cichoominaa fi gootummaa gootonni abbootiin keenya durii agarsiisan dhaloonni ammaa morma isaa ol qabee akka socho'uuf nu dandeessisaniiru waan ta'eef galatatu isaaniif mala. Meejor jeneraal እንዳልካቸውን raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gootummaa abbootii irraa dhaale dirreewwan waraanaa gargaraa irratti agarsiisu yeroon fuula duraattis Itoophiyaa ga'umsaan eeguuf qophii ta'uu dubbataniiru. የአድዋ ድልን ለትውልዱ ያስተላለፈው miirri gootummaa injifannoon Adwaa dhalootaaf dabarse diinota yeroo garaa garaatti Itoophiyaatti bu'an qaanessinee akka deebisnuuf kan nu dandeessiseedha. Raayyaa Itoophiyaa yeroo jedhamu injifannoo Itoophiyaa yeroo jedhamu immoo birmadummaa fi kabaja ta'uu addunyaan akka hubatu taasifneerra. Irra deddeebiin akka beeksifne waraanni eenyuufuu hin fayyadu. Haa ta'u malee birmadummaa biyyaa kan qoruu fi nageenya uummataa balaarra yoo buuse taa'anii ilaaluun waan hin danda'amneef akkuma barame gootummaa abbootii keenyaa fudhannee uummata keenya waliin taanee nageenya biyya keenyaa akka kabachiifnu maqaa dhaabbataa fi miseensota raayyaatiin ibsuun barbaada. Gootonni abbootiin durii sirna kabajaa kana irratti hirmaatan gama isaaniin dhaloonni tokkummaa biyya isaa cimsuun biyya isaa tarkaanfachiisuus qaba jedhaniiru. Maqaan keenya tokko biyyi keenya tokko ilma haadha tokkooti nuti ilma abbaa tokkooti kan nyaannu tokko arraba dubbii bichaadhama dubbiis immoo uumaa miti. imbaratu namatti dhufu walii galuun nama darsa nama jedha walii gallaa biyya tokko taasifnaa jedhaati yaa ilmaan koo wal gorsaa. Guyyaan har'aa kun guyyaa ulfina Itoophiyaati. Akkuma abbaa keessanii sana akkuma akaakayyuu keessanii sana wal jaladhaa tokkummaadhaan gosan jedhina Tigree, Oromoo, Walaayittaa kanan jechuun hin jiru. Akka ilmaan abbaa tokko akka ilmaan haadha tokkootti akka harma tokko dhodhanii guddatanitti biyya fi ammaa lullaan sun afeera teekinooloojiidhaaniin qonnaan nagadaan harka ol qabatanii biyya fi kaasudha. Yoo nagaan jiraate yoo tokkummaan jiraate biyyi keenya illee guddachuu dandeessa. Jaalalloo jiraate tokkummaan yoo jiraate namatti tola. Utoo waliin qoodiin sabaaf sablammiidhaan tokko ta'ee misooma yoo guddise yoo hojjate daandiin hoo gale lafa jirurraa walitti dhufe biyyi keenya guddachuu jaalalaan dandeessa.